السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتوتا channel خينيا قالوا ميديا دا أكما سينس خينيا رتي خلان درويسيني هماتو رتي رمضان خنا خيسا قبييوان صومنا أول قبطن واي رمضان رتي خرفي ليقا قبابو خان إسيني فقود نتاو خينيا بيسنيتي تري الرقا سانكيسا تقو خانتي رمضاني جوة خاني رامال تؤدى تايسا رمضان خيسا حواسني مسلمة أكميتي دبرسا maal godhuu qaba maal irraa eeguu qaba soommanni maaliif bakka sadiitti qoodame kudhanan dura maali kudhanan jidduu kudhanan xumuraatu maaltu keessa jira maaltu adda baasa kan jawrratti odeeffannoo isiniif qooduudhaaf gara masgida jaami'atul usman yookaan masgida ganda shabeel laquudhaan imaama masgida keenya sheekh Mustafaa Aadam wajjin turtii gabaabduu kan taasisnu ta'a jechuudha. YouTube keenya subscribe godhaa warri haaraa taatan namoonni kaan immoo maatiin keenya share like gochuudhaan akka nu faana turtan kabaja olaanaan isin afeerraa fi keenya ni eegalla nu faana turtan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaama masgida Jaami'atul Usman Sheikh Mustafaa yeroo kee nu kanniteega Ramadaana keessa imaamni hojii hedduu akka qabu ni beeyna. نخبجة واي برباطي سما سوما نارتي لقى هردفتو تخينياف هو بنو خنو الأفوان وهي يمتف درسيتي سجلته فلا ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بريز خينيا جوار ما شاء الله قلتو ما يسنلن سوما خنا في الدويتني حواس خينياف رابسي تكرابسني وانغاري إسام برانجينيا يتني yeroo waan adda addaatiif qabdan irra caaltuun bu'aa hawaasaa kana yattanii dhufuudhaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa maasha Allah baga nagaan dhuftan. Abshir baga nagaan nu eedanii Ramadaanni baranaa waggaa 1447ffaan eegallee honno torban jalqabaa irraa fuudhaate kan argamnu mee marii keenyaaf akka nu tahuuf soommanni jechuun maal jechuudha Ramadaana jechuun maali Qur'aanni hadiisni waa'ee Ramadaanaa maal jaa ji'oota hijiraa 12 keessaa baatii tana maaltu adda taasisa hawaasa muslimaatiif wanni isii tana adda taasisu baatii taanin adda taasisu waa hedduudha jira tokko Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa baatiin Ramadaanaa jechuun soomanni kuni warri nundura dabre Aadam irraa kaase ni qaban turan soomana akka Rabbiin Qur'aana keessatti dubbate يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ورنا التامن صومني سنر الدركام قدامي يجي أكا ورا سنين درا الدركام قدامت ورين درا أكا خين يخنا متزادي دم أفرغ الصومنا ربي الرحمة ما ساتي في نتي أكا ساني سني مزادي دم أفرغ كولت صومنو متي يدوت كي ربنا نقول صوم خنا خيستي وني باتي تاني جر وني برد صدا ربي كيس برد وبسا كيس برد نمني روتان سادر توتان خان وانيان نخوان دوينه إفقابيتا وندند أما صومنا خنا خيسا خبا جراتوس نماو جراتوس صومني هوني هيكتي إدو ربي توكيتشاتي في إدو قبروت ربي وان تاتيف جيتشا نمو خباتيس إفقابيتو مهانكا يرون جيسو يرو جلقبا يرون رافودا ينكا يرون فرطو جيسو تقسم جرات ماليف صدا ربيتي منا برنوتا مدرسة صدا جام خانا خي سبرت إيغسي وني باتي تنا أدى قداني
baatiin tun sayyidu shuhur jeni gooftaa baatiiwwanii yookaan hoggantuu baatiiwwanii wanni hundi hoggantuudha qabdii mitiire hoggantuu baatiiwwanii jeni maaliif li'annahu isiin tun yeroo rabbiin kaaleegni shayxaan duraan khayrii irraa nama deebisu khayrii irraa nama dhoorku rabbi khaysan irraa siggodha hidhaa kaaye kanaaf baatii akkaan namni gara oomisha callaa baatii 10 takkaa baatii tana keessa galfata kanaaf baatii birootiin wal adda gaa'isiin gabaabsinee yoo dubbanne namni tokko niin soomana gujayo maaliif qopheessuu qaba maal godhuu qaba maal irraa of eeguu qaba maashaallah waan gaarii dhagaafatte obboleessa keenya Jawaar namni tokko eeganiin soomana jee ulaagaa lama kan eeggachuu qaba akkuma soomanni kun akkuma gartee islaamummaan utubaa qabdutti soomanni kunis utubaadha qabayyan manni utubaa irra ijaaramuu qabaame tokko jalqaba irratti niyaadha eegaa qalbii isaa qulqulleeffatee waa hundaahuu jibbaa fi hisdii fi kanarraa qalbii qoraafatee eega qeebalee niyachuudha qaba galgaluu niyachuu qaba maaliif jennaan nabiin alayhi salaatu wassalaam man lam yubayyit siyaama falaa siyaama lahu namni niin soomanaa jee niyaan bulfatin soomanni isaaf hin jiru jedhe kanaaf jalqaba rabbiinis wanni hojii namaa fayyaa taatuun namaaf qeebalamtuun niyaa qabaachuudha tokko eeganiin soomanaa niyate eegasi waan sooma nama duraa balleessurraa of qaba maal fa'a masalan nyaataa fi dhugaatiidhaan yoo namni tokko yoo soomana kana keessa islaama tahee fayyaa qabaatee biyya jiraatee yoonii fi hanyaatu ta'e soomanni isaa ni bada yoo hadhugu ta'e soomanni isaa ni bada akkasuma ammaas yoo ammoo kana keessatti rubbamaa namni irraanfiin tun sadarkaa gartee yeroodhaaf aqlii namarraa deemuu takka kana wanna taha yoo irraanfiidhaan soomanaan qabaa jechuu irraanfateetu ka'ee bishaan faa dhuge irraanfiin waan rabbiin nama qabuu miti gaa'e takkitti irra yaadatan san gadi liqimsu soomanni isaan badu guutuudha kanaaf waan ka nyaataa dhugaatii akkasuma ammaasis haqqa isaafaaf irra barbaadu namni huyyoo halkan ifiifirra barbaadu haayati halkan kana xiqqoo gaa namni hoggaa fudhate waan akka singiggoo irra jira waatu ol naguuraati firraa hin dachaasa je'e yoonii fi haa ifaqqisiisa ifirra barbaadee ifaqqisiisu taate soomanni nama duraa bada. Yoo tasa ifii sit dhufe hoo? Yoo tasa ifii sit dhufe waan gaarii nu yaadachiifte ajaa'iba bakka kanatti nama tokko jira hoggaa makiinaa fa'aa yaabbate kanuma dirqiidhaan irraa bahu yoo fi dirqiidhaan sirraa bahe soomanni kee hin badu qadaallee kafalin jennuun soomanni guutu nabi rabbiitu alayhi salaatu wassalaam man zara'ahu alqaw falaa qadaa alayhi walaa kaffaaraa namni akka isaan dirqiidhaan inni firra barbaaduudhaan malatti dirqiidhaan ol guuree irraa bahe soomanni isaa hin baduu je akkanaa kanarraa illee ifeeguun dirqama ta'a kunillee waan sooma nama duraa balleessurraa. Amma gaa soomanni kun bakka sadii qoodamaa jira. Kudhanan duraa, kudhanan boodaati fi kudhanan gidduutti jira jira. Kudhanan duraa maaliif bakka sadiitti qoodamee sababootni haayamee ni jira? Naam.
dhugaadha xiqqishoo hadiisni sun xiqqishoo wayi qaqqaballee jedhan ulamaa'ini laakiin ammoo albaaniin ma'anaadhaan xiqqoo wayyaadha jaa kurnan kun bakka sadiitti qoodamuun sun dhugaadha ni jirti jalqabni kurnan dura awwaluhu rahma kurnan rahmataati wa awsatuhu maghfira kurnan walakkaa kun kurnan araaramaati jeni wa akhiruhu itqun min annaar kurnan boodaa ibiddarraa bilisoomfamudha jedhan laakiin sane ramadaanni walumaa galattu jalqabarraa ilaa dhumatti rahmatumaas ni qaba araarama rabbiirraa argachuus ni qaba ibiddarraa bilisoomfamuus ni qaba maaliif sooma kanaa tokko ibaadaa birootii miti namni ibaadaa biroo keessatti yoonii fi waa takka dalayde rabbi hanqana narraa arkattan jee takka dalaydu 10 ilaa hanqa gartee 700 olitti galata galfamtan jee sooman ammoo rabbiin nabiyyi isaallee beeyse sallallahu alaihi wasallam galata saafa ajri as keessatti argama anumaa waaniin galata galchuun beekaa jee sanamaafuu inni jalqabarraa ilaa dhumatti rahmatummaan is keessa ni jirti araarama rabbiirraa argachuun is keessa ni jirti ibiddarraa bilisoomfamuunis kanuma keessa jirti hoggaa rabbii haaliqa gagartee yoo duraanillee lubbuun warra ibiddaa taate rabbii haaliqa kiyya galmee sanarraa haqi abbaa isaatoo haquu danda'a mitire du'aayii malee wanni galmee dabartasan deebistu hin jiru jenna akkasitti kurna 30 keessatti kan hundaa'u ni jira jechuu baanetti waan gaarii dheerta. Garuu kudhanan jalqabaa kun rahmataati kudhanan jalqabaa kun tartiibaan ni jira. Ka jidduudha. Ka araaramaati. Kan ka ibiddarraa najaatti bahu. Ka boodaa sun. Kaisaafu sun ka boodaa sun irra cooma beekte. Foonummaan kun walirra caalanii miti. Sun waan guddoo takka isa keessa jira. Foon gaalaati. Foon gaalaati foon kanarraa bakka gartee qaceellootti bar cooma qabdu bakka gartee hotannaa qabdu jira. Akkuma guddoon jaalattutti olollaafaa. Olollaafaa akkuma guddoon jettu sani. Akkasii maaliif halkan tokko keessiira kaboodaa san keessa. Anis gama sinsii dhufu deema. Maaliifin jee seete amma soomana keessa namni hundi guyyoota lakkoofsa irruu keessatti hamirraa akka ta'e ifatti hin kaayamne waan jawwatu dhagahee sangaa isiniitu nu mirkaneessa. Nuti amma dhageenyu halkan 27 waan jawwatu jira. Galgalli leelatul qadri jaamu ramadaana kana keessa waggaa 83 akkana nama ibaadaa godhee wal qixxaataa jaama. Maali incitiin sanii mee leelatul qadri maali? Maashaallah. Rabbiin kaaliqni keenya kun nabiin alayhi salaatu wassalaam أعمار أمتي من 60 إلى 70 جي عمرين أمتها هي جاءت مرة إلى أنك تربات ما تيجي الرهدتي توكو توكو مري خسم بردب أمني دراني ورا أمتا دباتا من جراتو جرا وان ساي يرو ديرتو أمتا دباتا من الله كاموسان خيس جراتني دلغتا رب العزان أمتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عمرين جواب دوتا هون تكساني سن يرود جواب دوتك دلغتني ربين هل كان درجاك أبو القل ليلة القدر جني خرنم بودا خنا خيس النوغل نبينا عليه الصلاة والسلام خرنم سن ربين جلقب غافا غرتي خرنم درجاك هل كان درجاك أبو سن همو خرنم بودا خنا خيس التوغايمو هل كان كنا سومنا خيسا جي بيسيفا خانه اگمان امتا فيني مجي بهي نملا مخول دبي دفه اكاسيتي جرم خانا ولد تلچجي خولد تلچون نملا ولد دبي ولد تلچون يا ربي تولد تلچاجا صدقه ادمي تيره ارار سندر كم إرام فنان كي يسونجي ربي نسني چالتو لغدي سلاباتي بوتو خاچل فتة تيسه تما
halkan san kaata. Tokko halkan san halkan san firraa martifata beekadhu. Kana keessa gaa namni waan kajeelu takka barbaadu waan san harkatuun firraa martifata ni jajjabaataa miti re. Halkan san kurnan boodarraa gara qarii keessa barbaadaadha. Maaliif jennaan rabbi quraana keessa dubbate khayru min alfi shahariya. Ibaadaan halkan tokkichaa san gootu ibaadaa baatii kum takka gooturra caala. Baatii kum takka kana ulamaa'in hoggaanii fi hisaaba isaa godhan amma 83 fi baatii 4. Waan umrii nama amma 83 fi baatii 4 jiraatee godhu irra caala jee rabbiin khayruun jee hoy. Saniifi ammaa halkan san keessa wanni bara kana ta'uu ta'a hundinuu halkan kana keessa. Abaloo har'aan tana tujjaara abaloo wartee bara kana ni deema abaloo bara kana waan akkana harkata halkan san keessa adda baatee rabbiitu halkan sun ammaas waan dubbii jabduu ta'u tanazzalul malaa'ikatu warruuhu je rabbi malaa'ikaan samii tanatti naftu guutuun dachee tana gabbuuti jibriilillee shayini ambiyoota hundaatiif gartee dan malaa'ikaa sunillee kanaafi halkan san lubbuun dura warra ibiddaa taatee ramadaana kana keessa rabbiin maganfachaa baate rabbii khaaliqa narraa galmee san jijjiirii galmee ibiddaa san warra jannataatti jettee kadhattee hunda halkan san keessa ibiddarraa bilisoomfamte. Saniif kurnan boodaa sun akkasitti irra caalmaa guddaa qaba. Waan hedduu nu yaadachiifte maasha Allah kanarratti. Kurnan boodaa kana keessa amma Laylatul Qadriin kun khaayameeti jira. Amma halkan isaa maghriba booda moo guyyaanoo maasha Allah soomanaanoo guyyaan sana akkamitti ilaalama? Laylatul Qadrii kana dur gaafa ayyee guddoo irraa dhageenyu urjii takkaa jira. Urjii takka garate? Takka furgaatu laala kanatti lafatana ibsaaf ralla godhaa deemu. Waan gaamuun guddoo irraa waa takka na taane urjiin sun soomanaa fi soomana alaas moo buutiya? Fofaa shayitaanaa jedhe. Akkasitti gisee san maal jedhanii ammoo inni Laylatul Qadrii kun halkani. Halkan isaa bikkirraa eegalu galgala maghribarraa kaasee maghribarraa kaasee ilaanqa subiidhaatti. Ammas halkan qarii keessa jira kurnan boodaa kanarraa lakkoofsa irru galgala 20 takka 20 fi takka 23 25 27 29 halkan shan keessa jechuudha. Halkan shan keessa. Kanarraa rabbiin kaalee inni hiccitiisaatii mitire. Akka gartee gabrootan isaa tilmaama sii kana keessa barbaadee kana keessa barbaadatte malee halkan torba san qofa hojjettee eeydees rubbama rabbiin kaalee inni bakka fedhatti miliisuun mala. Kana keessa qaceellumatti amma duraanii daran ibaadaadhaan zikrii godhuudhaan quraana qara'uudhaan rabbi kadhachuudhaan sadaqaallee kannachuudhaan qaceellutti tattaaffatanii eeggachuun akkam barbaadama. Amma soomana kana keessattuu kudhanan booda namni itti kaafa seena. Itti kaafni maali? Maasha Allah. Itti kaafa jechuun lubbuu ofii tana qabdee hojii teetirraayis qabdee masaajidatti galtee masgiida jamaa'aa qabu hajumaa qabu sani galtee ibaadaadhaaf qulqullaa'uchi bahu jechuudha. Kan eega garteetti galtee guyyaan qaniyatte san hurnanii san kan nyaata dhugaatiidhaan barbaaddadha jetteen baane yoo namaa fidu qabaanne malee. Akkasitti ibaadaadhaaf shughulii addunyaarraa ibaadaadhaaf raawwachuu jechuudha. Ibaadaadhaaf haala mijjeeffattee sigyattee taa'uudha. Amma asitti qaafni waan ajaa'ibaa nu yaadachiifte manatti naadhamaa bira ta'an ta'u.
haadha kiyyaa biratti itti gaafataa yookaan madarasuma tokkotti hin ta'a yookaan bakkuma idduma tokkotti hin ta'an ta'u masgiida irraa masgiida jama'aa qabu hajummaas qaba. Jummaan rubbamaasii itti gaafa kana keessa jiru dhufaa mitiire isaaf bahuun waan hin taaneef jechuudha. Akkasuma maashaallah. Asumas salaatu qaba. Asumas salaatu qaba. Jammaa fi jummaas asumas salaatu qaba. Namni hedduun amma wanti isa dhibu maali? Soomanni kun guutuu irra xumuraa deeme. Ayyee. Zakaatul fitrii jira. Ammas zakaatu jira. Zakkaan islaamummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Zakaatul fitrii ammas soomana irratti dirqama. Maal isaan lameen kun garaagarummaan isaaniitii fi wal fakkeenyi isaanii zakkaa fi zakaatul fitriin maali? Maashaallah maashaallah maashaallah. Zakaan walumaa galattuu ihsaana jedhama. Toltuu akka namni kun dhabaanis sababa waa dhabuu kanaan akka rakkatuun hin jirre. Zakaan qabeenya gahee irraa kannatta. Qabeenya gahee kanarraa gaafa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. دريي ور ربين كالغني قبين برخاي خنا رافودم تيتما مسكينا خنمت غافنا غير تكون مسوما يجبر زغانتو غافا ارانتنا خقبخون اكربين فدسنت خن اكربين الرا وبرق وبقبسنت لك كاي خنه غنا ورومان قبنا خناف خنمتي خونيتي ديمتي ميم زكاه فكنيا يوني في مليون لما سدي فدت hanka kana yoo khayee gartee gana hujii takkee gale hoggaa dhufu kunis tujjaaree fi funi kannaawar bara dhufu ni baas hujii dhabeeyyii fi miskiinaa fi dhabaan biyya keessa hin jiru jechuudha. Zakaan akkasiit ihsaana gara zakaa fitiriitti hoggaa deebines saniin durattuu zakaa fitirii kanaan durattuu hanqa duraanii daran beeytee arjoomu takkaa jira. والصومن سيسودا حكا حماد بن سليم يعني جرا صومن أخنا خيزيان نما دبشن صومن سيسيان يكم نما ربين كبيني تخانة نما دبشن صومن سيسيان دبشن صومن سيسوجين صومن يتجرتة كذا صومن في تأوغاني في ديرو بيجما إيدا سنو مالتين كرتة أن إيدا غورا كنجنة kuma dibbata kataka harnaaf jan dibba shannan sanu maallaqa zikiyaatanu dooraala jechuu barkaa dooraala waliyu zikeenyi waliyu akkasitti saniif rabbiin zakaa fitrii kana wanni godheef akka hiyyeeyyiin soomana kana keessa qalbii nagayaatiin irra kannatanii irra sadaqatanii soomansiisaa ba'an sun guyyaa iidaa kana dhiiroo maaliin faxara maaliin nyaadha akkan jenne isaan kana gammachuu iidaa san akkan wajjiin fudhataniif jecha akkasitti xu'matan lilmasaakiini jenne nyaata miskiinaatiif baasuu taakkaji wanni zakaan fitrii tun godhamteef ammaasis waxuhuratan lissaa'imi min allagwi warrafasi soomanuma kana keessattuu dhaqqaawaa irrina tokko tokko kanama duraa dhufu خنا قوي بديا خلطة تكا صوم خيسدو ربي نبادة هنداو واجب غوديتي سنة وان بكسر درا إرت سي قوي بغود قوي بيتو صومناتي تايرنا خلطة تكا صومنا خنا خيسدو خنا قوي بيتي تنافي غود نياتا مسكيناتي في خلطة تكا صوم خنا خيسدو خناف ربين قديا أما في زكاة الفطر خنو إسلام هندر الدركما دركم أنا ما قرت ربي تأمن خاتك في قداتي من الذكر والأنثى والصغير والكبير والعبد والحرية قدار راهيس
xiqqaarraayis dhiirarraayis dubartiirraayis gabrarraayis gabra jennee zamana dur jira bilisarraayis daleeyduu akka jechuun amma akka daleeyduu fa'a akka ijoolleen maasis nama biraa qaariyaa qabduu fa'a hojjetaa nama bira jiruu fa'a kanneen kana hundarraahu baasuun dirqama hatta daa'imni tokko galgala iidaa harraan tan iida jaa yoonii fi seennaa aduutiin dura dhalate makriibaan dura yoo dhalate irraa baasuun dirqama taaya jala bultii irratti inuu gariin uummata saabaa keessa ulfa garaarraa yoo baaftee ulfa garaa jiru yoo irraa baaftellee jaalatamaadha waan jira dirqama milaakinsa amma gaa nuti gartee ulfa garaatti mite khalafataa wanutti ulfaatee jira akkas maashaa Allah waan gaarii nu yaadachiiftan ammoo. Soomana kana gaa namoota sababa fayyaa garaagaraatiin soomanuu hin dandeenye jira. Namni ifi soomanuu hin dandeenye nama soomansiisuu danda'u qabaa yookaan nama fursiisuu waan jaamu tokko jira. Mee kuni maali inni ifa nuu godhe? Maashaa Allah. Irratti namni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaadha hogguma sooma kana lafa nuu kaa'u فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى دركم ما سومنا نواسويته نمني سن الراباتي تنخيس جراته فياق أباته بيجراته سومنا داج يومو يرو سومنا سن فيا بيستات يخاو نما إمال جروتاته فعدة من أيام أخر غيوم برو خنباتي تنانا لا غيا هنك غرتي فيدا بان ديفتسن خانكا إملتو فغو ديمودان ديفتسن غيا هنك ديفتسن لكاوتة سومن تاج دكمنو كلما جا وانا جايبان نو يدچيفته توكو دكوبا الرافيون كجيلم توكو خرافيون كجيلم دكوبا الرافيون كجيلم يو تاتي hanqa fayyuu eegeeti hoggaa fayye booda hoggaa dhine booda soomana. Qadaa kafala jechuudha. Qadaa kafala. Dhukkuba irraa fayyuun hin danda'amu. Yoon hin soomana jee sababaa saniin hin bilta. Lubbuunsaa balaarra bu'a. Balaarra bu'a. Beela obsuu hin danda'u. Akkasiisan shari'aa keessatti wanni hayyamameef jalqaba irraa kaasee guyyaa jalqaba soomanaa irraa kaasee nama tokko nyaachisee hiraabaa kaftiraas nyaata gaammaasiis qaceeluma quubsu haaboo gartee si nyaachiseeti yoo nyaanneen kakattaa yoon quufnee ganda dhaqattaan hin jedha. Akkasitti dalaatu bargurbaadhaan mahimaa isa manguddoo teenyaa keessakka. Biddeena uwwaa kana qibaaba yala hoggaa ta'an namni qaceelloon nyaata yan qibaaba yala taa'eetuma qoritti as kan ijaani beekte kana biddeen sagal fixe yan gurbaadhaa dargaggeessa hoggaa kana fixu miciyyoon ka gartee asii aboo qooshaa baarree na fixxe biddeen sagal fixxe yoon nyaanneen kakatta yoon quufne as booda ganda dhaqatta jetta akkas jechuun hin jirre nyaata quubseetuma soomansiisuudha qaba namni dhukkuba irraa dhininsan qabne qabu kan yoo soomanee sababaa saniin lubbuu isaarra rakkoon dhuftu akkasitti soomansiisuudhaatu irra jira jalqaba irraa kaasee ilaan qadumaatti nama tokko maashaa Allah waan ajaa'iba nu gaafatte immoo. Tole gaamee wantoota hedduu haasneeti jira. Ramadaana kana keessa wantoota nama si gaafadhe kanaan ala namni beekuu qaba wanni ati jettu akka imaama tokkootti keessattuu amma dargaggoota jira namoota hedduutu waan kana hordofa. Dhaamsa dhumaa namni islaamaa waan amma haasofne kanaan ala kaafe osoo dhagee wanni jettu yoo jiraate carraa saniif kenna. Akka hawaasa keenyaatti maashaa Allah waan ajaa'ibaa nu yaadachiifte beekuu qaba jedhee yaadu. Tokko namni hedduu hawaasa hundallee keessa ta'uu baattu nama tokko tokko keessa wanni jiru sooma kan akkuma yeroo ta'aniin lakkaawa.
kan ollaa isaa kanaa wal dhabee saahibaa wal dhabee nama adda addaati wal dhabee akkanaa wajjin walirra salaamachuu hin qabu bultee ooltee yaansan sanillee hin qabu kanuma deemu. Sunilleen yeroo tana keessa duraanumaa hoo yeroo dheertuu waliin oduun akka shari'aa keessatti ayyaman qabu dhiifama wal gaafachuudha qaba. Ammas dhiifamni kun nama tokko dhiifama gaafachuun guddina malee xiqqeenyaa miti. Abdullah ibn Mas'ud jedhan sahaaba beekamaadha. Guyyaa tokko ka'eetii maallaqa ziqiyaa fudhatee magaalaa dhaqee wayiin bitadhayyee. Hoggaa kana isaa magaalaa dhaqee imaamaa keessa kaatee maallaqa ziqiyaa kadooraa la horii ati jettu san qabu. Nama tokko bira kaa'ee achi maqee isumaa nama bira kaa'ee jee hattuun lat goote. Imaamaa keessa nama bira kaa'ee qote beekadha. Lat goote. Ammas bargaa dubbiin akkas dubbii isin jabduun jirtu. Si magaalaa haajala kaawwatee dhaqee. Kana isa biroo kutee warri magaalaa san jiru hundinuu rifatanii aboo hatticha kana rabbi harkarraa haa muru rabbi maarree haa godhu jedhani. Akkasitti yaa rabbii haaliqa jedhe. Mee dhiifama nama godhuun kun akkatti uummata gartee dura dabree uummata gaggaarii keessatti akkatti jabdu yaa rabbii yoo haajaa fudhate maallaqni kiyya kana keessaa barakaa kaayif jedhe. Yoo haajaa fudhate. Yoo haajaa fudhate itti haajabeetu. Yoo rakkoon na daran itti jiraate jechuudha. Yoo rakkoo itti jiraattee gartee haa fudhatu taate maallaqni kiyya kana keessaa barakaa kaayif. Yoo ammoo badiidhaa fudhate arrabooda gartee namicha kana badiin daleessisini xumura badiidhaa godhiifi jedhe. Akkasitti dhiifama godheef. Qabeenya irraa haatame. Qabeenya isaa haatame. Hasanul Basriin akkijee osoo gurra kanatti gurra tokko ka gurra mirgaa kanatti hamtu natti himanii ka bitaa kanatti akkasi dhiifama na gaafatanii numaan dhiisaaf wi. Gurruma mirgaatti hamtu itti himeete ka bitaatiin naa dhiisi jeetti himemmaa. Dhiisaaf jee akkasitti waliin dhiifama godhuun galataa ana qofaaf beeka jeesaan harkachuun dhiifama kanaas jiraachuudha qaba. Wanta akka jiran maasis halkan kana gaa soomana kana hataa'uu fi karafuus kaisaafuu 20 duraa kana akkasii jira. Hoggaa ta'an kana hoggaa toorara jedhan kana dawrii takka takkaa jira tan obboleeyyanuma fi hamachuudha bakka adda addaa kana haasawaa kana deemuudha. Kana keessatti immaas wanni jabaataniif irraa eegan ulaagaa jabdu nu yaadachiifte nama hamachuu nama walitti diruu sooma nama gartee ooyiruu nama oole kan kashasitti hin baasin kan barcaasitti hin godhin kan waa takkallee sitti hin laffayin ooyiruu nama duubaa dalaga jechuudha. Salafusaalee keessaa nama tokkootu bara baluu si hamatee jennaan timira zambiila guuteeti jenna aboo naafi dalaydeen dhagayeeti kaninaan sitti waa takkallee hin baasiniiti fayyaada hoodho jeeti. Itti geesse. Itti geesse jenna. Kanaaf waan ajaa'ibaati hamaa fi nama walitti diruu kanarraa akkam fagaachuun dirqama. Sooman nama duraa kunis tokko jechuudha. Keessattuu ammaan tana ammayyummaa fakkaatee jira. Abaluun bara akkana jee abaluun akkas godhee haasoyni kun hundi kana mararrarree. Naam dhuga. Wanni kun immoo amala ta'ee soomana kana keessaas guutuu akka takka ni mul'ata. Ni mul'ata dhuga. Kanarraa if eeguun hedduu ulfaataadha. Bakka sanii wantoota akka zikriidha. Zikrii, quraana, du'aayii. Hagartee 30 guutuu beekuus maashaallah waan gaarii nu yaadachiiftee 30 sakkara. Haquluu wallaa beekuus kanumarraa haa deddeebu. Haana subhaanallah walhamdulillah allahu akbar zikrii adda addaa. Kana ta'uudha malee bilaash guyyaa hidhaa oolee galgala yoo kanaan dabarse hasaara. Baatiin tun baatii za'aan siitii fi daqiiqaan siitiis sakandiin siilleen qaaliidhaa tamma duraanii bira. Maashaallah kana fakkaata waan ajaa'ibaa nu yaadachiiftani. Yeroo kee fudhatirraa nuun qooddee ibsa bal'aa nuu kenniteeti jirta. Sheekh Mustafaa Adam imaama masgida Jama'atul Usmaan yookaan masgida Ganda Shabeel hordoftoota keenyaaf ibsa bal'aa
barbaachisummaa ramadaanaa irratti namoonni as keessatti maalirraa of eeguu qaban akkamitti dabarsuu qaban kan jedhu waan hubannoo gaarii ta'u nuu qoddeeti jirta. Fayyaadayii galatoom. Maashaallah buleessa keenya Jawaar Mahammad hedduu galatooma isinummaanuu bu'aa hawaasaa kana jettanii dila kana laffaatanii itti yaaddoytanii yeroo teessan kannetanii waan meeqa ifaajee gootanii onna ta'uun hedduu galatooma maashaallah ulfaadha. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiikum. Ati fi ogeessi kaameeraallee maashaallah hedduu ulfaadha barakallah. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh.